An Samuel Tufaa jedhama. Obbo Lataa Badhaasoo nama guddaa barnoota irratti waan guddaa hojjete. Dhaloota kana jijjiiruu irratti waan guddaa nama hojjete nama guddaa tokko. Maqaan kiyya Dr. Duubee Xuseeti jedhama. Obboleessa keenya kaama Amariitaan kana an kifilii tokko yoo galu inni kifilii 11 fixeet Adventistii masarat murtii beetii barsiiseet Adventistii deebaa ture. Mana abbaa roobaa jedhan tokko waliin bulaa turre laga gamatti. Bolataan nama maraa kiyya jedhee guddisu, nama maraa kiyya jedhee gargaaru. Adaarii timirtii as gallee waan hin dandeenyeef achi bulaa turre. Achitti tajaajila oomishaa arganne. Inni yoo sanii hangafa keenya waan ta'eef timirtiin illee waan ol fixeeruuf guddisee tajaajila nu kennaa ture. Ka tsolootii nu godhu isaa, ka teksii nu dubbisu isaa, galgalaan waaqeffataa akka bullu kan nu godhaa ture isaa. Jiruu ofii maraa isaan keessatti hafuura waaqaatiin illee jajjabaataa jiraate. Waliin akkasii waliin turre waggaa 8 yoo ani kifilii 8 ba'u inni fixeeti baachilarii Beeruutiin deemee achi barate baachilarii barate. Nama kontribuushinii guddaa biyyaaf godheeru. Innaa achirraallee baanee maastersii gaafa inni argatee yoo deebee Itoophiyaa Adventistii bulchuu yoo Adventistii galu aniif inni waliin ani Itoophiyaa Adventist College Business and Administration heedi ta'eet manaajerii ta'ee hojjetaa ture. Isa mormaa turre. Garuu dubbiinni jedhetu caalemaa fi gamanaan uduu lafa kana gaafas inni mana kana sitti ijaaruu baate magaaladhatti badhatte lafti kun mana barnootaa irraa fudhatame. Namni guddaan beekan akka isaa suni waan akkana faguma laalee argee beekee waaqa jeelcha. Kanaaf Bolataan nama seenaa guddaa qabu, nama ufii uf dhiisee ummataaf hojjetu, hojjeteellee kan mul'iseeru. Adda Awustiraaliyaatti, Keeniyaatti, Ameerikaatti, Jarmanitti, urgee maratti ijoolleen Kanaadaatti sagantaa isaa kana wanti deemsiftuu fi jaalalanni ittiin guddise san waan beektuuf martisiitu. Hennaa mana dubbii gabaabsu amma sa'aatiin illee waan deebi'eef namoonni illee waan nu eegaaranii fi hennaa achitti mana kana ijaarru yaanni du'aa'ee nu keessaa baya ka jedhu kana yoo laallee jennu adda yaanni sagantaa addaatiif qophaa'e mana memorii isaatiif mana barnootaa kana jennee achi asitti akkasuuf adda wal geenneerra isa eebbisiisuu dhufneerra. Akka Abrahaamii fa'a, akka Saafa'oo fa'a, akka Roobaa, Abbaa Roobaa fa'a warra inni barsiisee guddisee asiin baasee seenaa isaa kana dhaloonni itti dhufu kunis yagan nu laallutti irraa baratee akka isaa kanatti bu'aa tokko buusuu fi sosocho'uu qabaa. Akka marittuu maal godhan alamii tana dhiifneetuma biraa deemna marri kennaa. Akka dhiifnee biraa deemnu kunoo isa fa'a irratti argaarra. Piroofeesaroota barana dhuman kana mara irrattuu argaarra. Haga jirru waan gaarii hojjennee darbuuf socho'uu qabna. Gaafas mana kana gaafuma dura yoo mana bulchaa tokko keessatti mana Adventistii keessatti kolleejitti yoo qaadnu uduu waan gooneen dura koomitii dhiyaata. Koomitii yaada kana mataa isaa keessaa bahe. Akkuma qara obbo Saamu'eel jedhe gama saalaa fuullee jennee mormeera inni kana jedhee sanallee inni osoo dubbachuullee hin barbaanne wanni dubbateef alaamaa inni dubbateef waan obbo Saamu'eel ibsee irra deemuu hin barbaadu. Innaa obbo Lataa
waliin guddadhee mana inni an daa'ima ture inni kifilli tokko ture waliin turre deebii ammoo jaarsee abbaa roobaa jan tokko halkan galaat zabanya adventisi ture halkan sa'aati 9 galeet zabanya adventisi ture halkan sa'aati 9 galeet mana isaa teenna nu galee maan nu jira ijoollee ilmi bakka lamoon laatu taa'aa jira isin maaf raftan jedhan nu hirribaa nu fasa karachirraa obbolataan tsalootii nu godhee nu taraa kanama ijoollee 5-6 kennaa kachiru nu su'axara mara tajaajila mishaa kenneera. Mana barnoota adventistii kanaa waggaa 50 ol agalgilooti kenneera. As kuyyara kana callaa duntaan egaa wallaggaallee deemee hojii guddaa hojjeteera. Mana barnootaa naannoo sanii jijjiiree ijoollee biyya sanii illee akka baratan godhee nama onna godhe. Nullee anis jaarsummaan ati amma argitu kun gara innaa elementarii baradhu yaadaan nama na gorsaa na guddise tokko. Innaa wanta kana amma wanti gabaabsee jechuu barbaadu maatiin isaallee danda'ee ka biyya keessullee keessa jirullee danda'ee guyyaa waan irra ga'e kana gaafa bu'aa irraa sagantaa isaa kana mara qopheessanii bareechisuu fi waan isaanii haa kennu. Gawaadhi nu kaa'etti waan gaarii nurra jira ka jiru qaba.